Iyya dabarsa rakkina Oromoo barattoota Oromoo ragaa jiru gaaffiin barattoota Oromoo mootummaa humna qabeessa mootummaa wayyaanee rasaasa ta'ee argamee jira kanaaf Oromoon biyya alaa biyya keessatti argamu Diseembar 10 iyyinee uummata addunyaatti beeksifallu yeroo Oromoon du'u nuti mana keessa callisnee teenyu cubbuudha ilmaan keenya wareegamaa jiru dargaggoonni wareegamaa jiru barattoonni dabtara baatanii rasaasa waadamaa jiru uummata addunyaatti ayyannu Diseembar 10 biyya addunyaa hundumarraa waa'ee uummata keenya irra ga'u haa beeksifannu. Gurri keessan haa dhaga'u. Waamicha obbolummaa ilmaan Oromoo magaalaa Torontoof naannoo ishee keessatti argaman maraafi. Ija ummataaf gurra ummataa kan ta'e miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waggaa tokkoffaasaa magaalaa Torontoo keessatti Diseembar 19 2015 kabajachuuf qophii gurguddoon raawwatee jira isiniin jedhu. Koreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Torontoo mara isinis ummati keenya naannoo Ontaariyoo fi magaalaa Torontoo naannoo Torontoo keessatti argamtan cufti keessan dhuftanii guyyaa seena qabeessa kan nu wajjin akka kabajan afeerraa guddaa isiniif goonee jira isiniin jedhu koreen OMN magaalaa Torontoo. Waggaa darbe bu'aa bahii OMN keessa darbe kaayyoo OMN waggaa taanuuf qabu kottaa dhageeffadhaa OMN cinaa dhaabbadhaa OMN rakkina Oromoo ragaa jiru gola Oromiyaa hundumaa keessa sakattee addunyaatti beeksisaa jira kanaafis OMN cinaa haa dhaabbannu OMN jaalala OMN kan kooti OMN kan keessanii OMN kan hunda keenyaati OMN dagaagsu jechuun Oromummaa cimsuudha kottaa OMN cinaa dhaabbadhaa Diseembar 19 bara 2015 teessoo magaalaa Torontoo Montes Casino Hotel 3710 Chelsea Drive North York Ontario gaaffii yoo qabaataniif 416-939-3861 yookiis 647-739-93-79 bilbila waaree booda sa'a tokko kaasee beellamni keessan bakka Oromoon babbareedee argamu magaalaa Torontoo qophii OMN irratti haa ta'u isiniin jedhu OMN Oromummaan OMN cinaa dhaabbanne Oromummaa dagaagsina OMN rakkina Oromoof ija OMN. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo ashama harka fuuni sagantaa guyyaa irraa keessatti waa'ee duguugisa sanyii kan Oromiyaa keessatti wayyaaniin oofaa jirtu ilaalchisee itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa obbo Abrahaam German waliin goone akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Tolegaa obbo Abrahaam German kan duraa gaaffiif deebii kana ayyamtee nu argamuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Atilleen obbo Garbii galatoomii kabajaan waamicha kana nagaa oduu hedduu hedduu si galatoomfadha. Tolegaa mee obbo Abrahaam German mee har'a akkaataan ati asitti itti argamte kuni akka bakka bu'aa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa ta'uun isaa beekama. Si malee namoonni biraattis kan ramadaman jiru waan kanaaf. Dhugaa gaaffii gaariidha. Yeroo gartee hojiilee qoodannaa qabnaa jechuun yeroo teessoo atattamaa sanarra teenyee hojii addaa qoodannu waa'ee miidiyaa ka'ee ture. Kanaafuu namni waa'ee miidiyaa irratti dhiyaatee dhaamsa keenya kana dabarsu keenya kan jiruun nama lama keessaaf illee turre. Nama lamaan kana keessaa anaa fi Dr. Asaffaa Jaalataati jechuudha. Egaa mee karaa gaaffii keenyatti deebina. Waldaalee hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa eega ijaarame egaa bulee jira. Waa'ee haala biyya keessatti deemaa jiru kana ilaalchisee homaa godhaan jiranii waan jedhamutti himamaa jira. Mee sagantaa isin lafaa qabdan akkamitti nu dhiyeessita? Gaarii gaaffii bilbiltuu yeroo ammaa na gaafatte haa ta'u dhugaa sagaleen uummataa dhagamuu qabdi. Waldaan hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa kuni hojii isaa xiyyeeffannaa hedduu lafa kaatee ture sana irratti hojjechaa ture. Haa ta'u haala bilbiltuu tana dafee deebisaa kennuuf jecha Diseembarii guyyaa 3 teessoo atattamaa yaammatee
gadi fageenyaan haala gartee bebbaltuu biyya keessa deemaa jirtu kan akkamitti sagalee uummataa ta'a. Agoobarri kun agoobara waldaa hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa bakka bu'ee waan jiru sagaleen isaa gadi baatee uummatatti mul'atu qabdi takkaa uummataan hammatamu qabdu kan jiru teessoo hatattamaa eega qindeeffannee booda waa hedduu irratti wal maranne haala gartee yeroo ammaa maal akka barbaachisuu fi maal godhamuu akka qabuu fi maaltu immoo xumuramuu qaba kan jennu lafa kaannee irratti yeroo dheertuu eega bal'inaan wal maranne booda qabxiilee isa sadeen tokko dabarfanne jechuudha. Qabxiileen isa sadeen dabarfanne kuni tokkeeffaa gartee warri nuti namoonni biyya alaa jiru kuni wanni godhuu dandeenyu sagalee teenya addunyaa sanatti dhiyaannee mootummaa jenosaayid taasisan tan gartee duguuggaa shanyii dhabamsiisaa jirtu keessatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffattee bifa adda addaatiin uummata Oromoo jireenya isaa addunyaa irraa gabaabsaa deemtu tana gochaa fokkataa kan akkamitti addunyaan dhugaan arkiti biratti dhiyaattee ilaaluu akka qabdutti irratti hojjechuu qabna eega jenne kan duraa hiriira qopheessuu kan jennu lafa keenya jechuudha. Hiriira kana qopheessuu irratti haala biyya keessaatii fi haala jiru wal qindeeffachuudhaan keessattuu namoonni biyya kana keessa jiru haala gartee jireenyi gartee wajjin haalli gartee waan hedduu uummatatti gabaabbatuuf bakka afuritti cabsine jechuudha. Namootan takkaa'u isteetoon yeroo ammaa tanaa haala mijeeffatanii jiran xinxillee eega laalle booda bakka afuritti cabsinee guyyaa lafa keenyaaf guyyaan kun warra amma qophaa'aniif jira kana guyyaa 10 irratti hiriira ba'uu akka danda'an keessattuu hawaasni jaarmeen hawaasa Waashingtan waa hedduu qopheeffatee jira. Isa tokko akkasuma warra gartee haala kana mijeeffachuu danda'u Diseembar guyyaa 17tti akkasuma guyyaa 23tti akkasuma guyyaa 30tti caccabsinee lafa keenyaaf jechuudha. Kana sababiin gooneen maali namuu guyyaa sadeen kana keessatti yeroo isaanii mijaa'u irratti xiyyeeffatanii Diseembar 30 duratti xumurachuu qabanii jechuudha. Kanaaf hiriirri kun bifa kanaan caccabee lafa kaa'ame hiriira kana irratti maaltu godhamuu qaba maaltu asirratti injifatamuu qaba kan jennu qabxiilee lafa keenya. Hiriirri ammaan dura baane kan deemnee iyyanne maal bu'aan inni fide hoo maali wanni manurraa irratti waan kana guuttatuu qabnu kan jennu qabxiilee lafa kaa'anne eega jabinaan gadi fageenyaan irratti wal maranne booda keessattuu haalli ammaa kun addatti ilaalamuu qaba. Ilmaan Oromoo akka baala mukaatti faca'aa jiran gatamaa jiran summiidhaan summiitti afuufee gataa jira jechuudha mootummaan Itoophiyaa kun. Haalli kun haala jenosaayidii yeroo ammaa kana keessatti addunyaa keessatti hin calaqqisiin uummata Oromoo irratti lakkisaa jira. Kanaaf wanni kun akkamitti uummanni addunyaa kun hubata keessattuu mootummaan gurguddoon mootummaa tana amantee gargaarsatti kennitee qabeenya uummata barbadeessuudhaan qabeenya gartee addunyaarraa hijibaan maqaa mosoomaatiin guuratee uummata Oromoo irratti gartee dibdee sadarkaa hin qabne kana geessu kan akkamitti amansiifna kan jennu wanni waan kanaaf deeggarfannee lafa kaa'anne qabxiileen tokko barruulee barreessuu kana biratti maal dabalee ol kennan kan jiru keessattuu haala qabatamaa waan kanaaf gahaa ta'e akka fiidiyoolee adda addaa kan biyya keessatti waan deemaa jiru waan qabatamaa footoolee deemaa jirtu kan hunda walitti qabannee bakka silaa dhaabbannee hiriirratti baan gartee ofiisotan takkaa'u biiroolee mootummaatiif ol kenninee ammaas kenninee galuu qofa otoo hin ta'in waan kana jala buunee akka isin bakka geessu guyyaa irraa guyyatti rakkoo biyya keessa gad deemtu hunda xinxillee walitti qabannee keessattuu warra keessanii warra miidiyaa kana warra OMN kana akka Oromoo TV kana warrootan gartee waa'ee miidiyaa irratti hojjechaa jiran kanarraa qabatamaa haala qabatamaa funaannatuudhaan mootummaa sana biratti dhiyaannee waan kana guyyaa irraa guyyatti haala deemu hubachiisu kan jiru qabxiin tokko kan murteeffame isa qabxiin lammeessaa kan murteeffame waldaawotan mirga dhala namaatiif falman kan dhugaa qulqullummaatiif ilma namaatiif dhaabbatan kan akka Amnesty kan akka gartee Human Rights Watch kan akka African League deebi'ammaas waldaa Marcaa Tuulamaa akkasuma waldaa gartee qorannoo waldawoota kanaa wajjin marii ciccimtuu godhuudhaaf goonee akkaataa sab koomitee takka koree takka koomishina tokko ijaarree koomishini kun dhaabbataan gola addunyaa tana akkasuma mootummaa Ameerikaa
akkasuma warra gartee mootummaa western kana cin dhaabbannee rakkoo uummata Oromoo gadi fageessanii addunyaa sana hubachiifnu irratti hojjechuuf jechuudha. Kanaaf hiriirri maatii fi sagantaan amma lafa haayamuun kan duraatiin addaa jennee fudhannaa jechuudha. Isa qabxiin sadeeffaadha. Nuti uummanni Oromoo kan biyya USA keessaa jiraannu, Kanaadaa keessaa jiraannu, Awurooppaa keessaa jiraannu bakka feene yoo jiraannu mootummaa san keessatti seeraan jiraataa biyya sanii taanee waan jiraannuuf jecha taaskii kafalaa jirraa jecha hojjennee taaskiin nu kafallu kun deemee uummata keenya qabeenya keenya irratti ibidda barbadiisaa jira jechuun mootummaan tun godhe. Kanaaf mootummaa kana hubachiifnee gargaarsa mootummaa tanaaf kennamu akka irraa dhaabu godhuudhaaf humni kun irratti hojjetaa jechuudha. Kanneen kana fakkaatu qabxillee tarrifannee dabarfannee jechuun bifa walii galaatti. Egaa qophii keessan akka gaariitti ibsitee haalli biyya keessa jirus hedduu sardaadha. Mee isuma kana ilaalchisee dhaamsi akka waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan agoobaraa kanatti dhaamsi ati warra wayyaaniif dalagu keessattuu uummata Oromoo fixaa jiru, obbolaa isaanii fixaa jiru, ilmaan isaanii fixaa jiruu fi akkasuma namoota adda addaa Oromoota ala kana biyyatti galanii biyyatti nagaa jedhanii dubbatanii artiistoota adda addaa kan qabeenya naannoo sanitti horatanii sababa qabeenya sanii waa tokko dubbachuu hin dandeenye qabeenya sanii lubuu uummata Oromoo dura aansan isaan kanaa fi akkasumas haadha fi abbaa ilmaan irraa dhumaa jiran kanaaf dhaamsi waliigalaa ati qabdu mee maal fakkaata? Galatoomii obbo Garbii dubbii silaa'uu lafee tuqaa dhuftee gaafiin ta'e lafee tuttuu keessattuu wanni gartee nuti hubatuu qabnu yeroo ammaa tana keessatti yeroo dabarte keessatti yoo laalle mootummaan Habashaa dabraa dhufaan uummata Oromoo akka meeshaatti itti fayyadamaa ture. Kana Minilik irraa kaasee seenaarra deebinee haasaa ooluun bu'aan qabdu ni beeka namni Oromoo jirtu gurraa qaba. Keessatti yeroo ammaa tana keessatti uummatootan haala bilbiltuu uummanni Oromoo irra beelaan hidhaan biyya isaarraa godaanfamuun lafa isaa dhabuun saamamuun gatamu jiru kana keessatti ummatoonni ummata kanaaf dhaabbanne jaan ka maqaa isaanii himatan ka maqaa isaaniitiin mootummaa jaarratan mootummaa wayyaanee wajjin arraba ummata Oromoo akka baalaa gannaqamaa jiru kana dhaabbatanii diinaa wajjin irra bobba'anii ijoollee Oromoo gatuun hidhuun lafa Oromoo saamsisuun waan hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaafuu keessattuu warra gartee mootummaa wayyaanee wajjin dhaabbatee mootummaa jee waliin hojjetu kana yeroon haala godhan irraa if qusatan yeroon as deebi'anii haala hunda gamaggamanii if keessa deebi'an yeroon ummata Oromoo laphaan lapheessa isaanii hubatanii gochaa saabonni isaanii wajjin godhu if millatanii isaan leefchinan millatan amma. Kanaafuu isin warri mootummaa wayyaanee wajjin dhaabbattanii uummata Oromoo irratti bobbaa adda addaa gaggeessaa jirtan kuni mootummaa Dargiitiif hin dabarre, mootummaa Haayile Sillaaseetiif hin dabarre, warrootan Oromoon haa ta'u sabootan biraa mootummaa sanii wajjin dhaabbatanii saba cunqurfamaa qaqqabaa turan cufti maayirratti hongi isaanii maal akka ta'e isin hundinuu gartan jechuudha. Har'a waraanni Dargii eessa jira? Ministeeronni Dargii eessa jira? Isin harka jiranii beekta. Isinillee booda harka eenyu akka seentanu bartaa jechuuf hin jedhu. Kuni dhaamsa gartee warra mootummaa wayyaanee wajjin dhaabbatee mootummaa jee uummata Oromoo irratti haala badaa gaggeessaa jiru kana. Kan biraa warra gartee immoo sobamee jireenya isaatiin sobamee mootummaa wayyaanee sobdee kan wallisu haa taatu kan dallaalatu haa taatu qabeenya kootaa biyya ta'e sana keessatti misoomaa jedhanii qabeenya isaanii biyya ta'e sana kaa jiranii jechuudha. Kun ammoo ibidda lamaan gubatuu ta'a. Tokko ibidda warraaqa uummata Oromootiin gubata. Tokko immoo diinuma isaarra fuudhee qabeenya kana kootu as keessa dhangalaasiyyeen gubachuu ta'a jechuudha. Yoo yeroo har'aa hin dhaqqabne boriif dhaqqabuu hin dandeessan. Kana gabaabatti isaan kanumaan hin bira kutaa jechuudha. Inni biraa yaa haadha ijoollee yaa abbaa ijoolleen kana irratti irraa gubachaa jirtu, hidhamaa jirtu, gatamaa jirtu. Ijoollee kaleessa qoraan itti gurgurtee guddifattee mana barnootaatti ergatte. Kan si duratti du'aa jiru san mudhii hidhattee bira dhaabbattee ilaalin. Yaa abbaa ijoollee kan gabbaatee horii dalagaa jachii gartee har'a kanatti dhumaarraan arganne tana sadarkaa gurguramaa jirtu sana keessaa waa baasaa ilmaan kee mana barnootaatti ergatte.
ilmaan kee kan wayyaaniin karaa irratti rasaasaan gubaa jirtu kana mudhii qabattee biran dhaabbatiin seeni qabsoo wajjin dhiiga keeti ilmooteeti kasi harkaa du'aa jiru kan boru ganama immoo na dhaala na xoora jettee mana barnootaatti ergatteetu har'a karaa irratti du'aa jira mudhii ta'ee dadhu cinaa dhaabbadhu ilmaan keetii wajjin duuti seenaa gaarii qabdaa jechuudha. Waliigalatti uummata Oromoo kan biyya keessa jirtan ilmaan keessan irra ka'anii kan du'aa jiraniif qalama isaaniitii fi daftara isaaniitii miti. Gaafiin isaan gaafatan gaafii gartee haa barannuu jedhanii miti. Gaafii mirga ilma namaa, gaafii eenyummaa, gaafii abbaa biyyummaa isinii gaafataa jiran. Ijoollee isin harka dhumaa jirtu tana ta qalama malee homaa harkaan qabne kana bira dhaabbattanii ilaalina. Waliin dhumaa isin hin jennu. Seessaa dhuman malee keessaan bani dhumaa jirtan dhumisa seenaa qabu ijoollee teessanii wajjin dhaabbatanii akka dhumtan isin dhaama jechuudha. Kan biraa jaarman siyaasaa kan qulqullummaadhaan mirga uummata dhimmaan Oromoo falmuuf dhaabbattan kafalmaa jirtan kan dhiiga dhangalaasaa jirtan kan ammoo sagantaa garaagaraatiin jaaramtan garaagarummaa keessan ulaatti qollofa arra gabbaha uummata isin dhaabbattaniif uummata isin dhumaa jirtaniif uummata isin beelawaa jirtaniifiitu karaa irratti dhumaa jira. Dabbaa har'a uummata keessanii wajjin dhaabbadha. Keessatti mul'adha. Qabsoo isaaniif godhuuf garsiisa. Bifa waliigalaatti uummanni Oromoo akka dhala namaatti addunyaa kana keessa mirga qabu dhabee qabeenya dhabu dhabee yeroo dheeraa jiraachuu hin danda'amu. Ibiddi isinii qabate ibidda qabate kana harkaan dhaamsina. Bobbaa cimtuu godhaa waliin bobbahaa mirga keessan falmadhaa isinii falmataa jechuudha. Warri ala jirtan jireenya sobaa kanaan sobamtanii foon keessan kan isin raachite biyya gubachaa jiran ol garagaltanii ulaa cufattanii rahaa gootan gadhaaba. Eenyuu gabbahaa uummata keessaniif sabii dhaabbata. Kanuma gaafii waliigalaatti obboleessii kan hin dabarfachuu barbaadu. Tole egaa obbo Abrahaam Jarman gaafiif deebii nu waliin gooteef hedduu galatoomi isin jenna. Gaarii gaa walumaa galatti keessattuu miidiyootan Oromoodhaa sagalee uummata Oromoo taatanii uummata Oromoo rakkoolee jirtu gurra buusuuf halkanii guyyaa daddattanii hojjechuu keessaniif galanni keessan bilisummaa. Keessattuu Oromoo TV Toronto, Oromoo TV Minnesota, OM hojii daangaa hin qabne ilmaan Oromoo imimmaan irraa haqaa jirtan. Ammallee jiru itti fufaa galatoomaa dalagaa hojii isin gaggeessaa jirtu hojii dansaa, hojii boonsaa wareegamni guddaan kana kanaafuu itti fufaa isin hin jenna galatooma.